Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa qabdu. Hordoftoota tokko akkam nagaa fayyaadha. Alhamdulillah nagaa godha. Arraan tan waan tokko isin barsiisuu dhufe waan addaa tokko waan bareedaa. Waan bareedaa tokko isin barsiisuu dhufe. Bilbilli namaa yoo nifi isinitti dawwalamu ta'e ka isin hin beekne karaa wastaappiitiinis ta'e karaa ittisaalaatiinis ta'e ka isin hin beekne yoo nifi ka isinitti dawwalamu ta'e bilbila nama sanii san akka itti isin baruu qabdan akka itti isin bartan haarawaa inni sun akka itti isin bartaniin abbicha maqaa isaa akka itti isin bartaniin isin barsiisuu dhufe jechuudha. Karaa wastaappiitiinis ta'e karaa ittisaalaanis ta'e bilbilli yoo isinitti dawwalame akka ittiin bilbila san bartan. Isa kanaaf appilikeeshinii tokko isin barbaachisa. Appilikeeshinii kana isa argattu pilaastoora kan isa argattu. Pilaastoora keessa ol hin dhayina. Pilaastoora keessa ol hin dhayina. Asiin as tuqattu. Nambar buuk jettaan. Nambar buuk jetteeni itti barreessita. Nambar buuk jetteen itti barreessita. Kallattumaan ol deemtaa asiin. Keessa ol deemtaa. Obsaan na caqasaadha. Asiin as dhuftu jechuun kun oola. Isa qubeen arabiidhaa dheertuun kun irra jiru kana isa kanarra gadhooytu. Isa qubeen dheeraan irra jiru kana. Qubee arabii dheeraa jiru kana irra gadhooyta. Okkeetta. Hanga buufadheetiin jira waan ta'eef isin instaal isiniin jaa open jeetiin seena. No joota. Akkanatti isinii fida. Akkana fida. Bilbila biyya isin jirtanii wajjin isinii fida. Alaabaa bakka isin jirtanii wajjin koodillee naqatee isinii fida jechuudha. Koodii alaabaa biyya jirtuutii fi alaabaa biyya jirtuu fi koodii biyya jirtuu hundaa waliin qabatee dhufa jechuudha. Akkana na wajjin koottaa asirra tokko jettaan. Asirra tokko jetteeni. Kanaan booda bilbila silaa isin dawwalee isin darare san kallattuma namaan tana isiniin garsiisa. Bilbila hiyyumaan tana isin garsiisa jechuudha. Hiyyumaan tana isin garsiisa. Hiyya kanuma haarawaa jira bilbiluma hojjaa tana isiniif. Akka isiniif fida. Akka gijaniif itti nayitan bakka tanarra gadhooytan. Qubee arabii jalaa adii tanarra gadhooytanii asirra dhooyta. Dhiifamaa beeyisaa dhufe. من منا لا يريد akkanatti isinii fidee jechuun oola. Azalatti namni qubee arabii dubbisuu beeytan akkana isinii fida kun oola. Maqaa isaa kallattumaan akkana isinii fida jechuudha. Namni arabii dubbisuu beeytan kallattumaan dubbifattu. Yooniif immoo arabii dubbisuu hin beeyne googilii keessa galfattaniiti qayyarattan. Amma qubeen afaan oromoodhaa googilii keessa galee bakka yuuttuu ni qayyarama waan ta'eef googilii keessa galchitanii qayyarattu. Namni immoo arabii dubbisuu beeytan silayyuu waan tokko waan isin dhibuun qabu. Onoolaa jala kanatti maqaadhaa wajjin isin hundaa'u isinii fidee jira. Hatta hanga bakka inni jirutti isiniif waan akka lookshinaatii isiniif hima. Maqaa isaati wajjin isinii himaa jechuudha. Waan akkanaati. Akka bareedaa itti fayyadamuu dandeessu namni yooniif kan isin dararu ta'e kallattumaan namni sun yooniif baruu barbaaddan kallattumaan as keessa galchitanii bartuu jechuudha. Waan akkanaati yuutuuba keenya sabskiraayib godhaa laayik godhaadhaa. Ayyee salaamu alaikum.